jira bitaa mirga laallatutu nurra jira har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa ani qalbeessaa takkaallinyi simpooziyamiin kabaja ayyaana irreechaa malkaa Asoosaa magaalaa Asoosaatti kabajame. Maddeen alaa keessaa hanqinni midhaan nyaataa lammiilee kaaba bahaa Naajeeriyaa mudate falaatattamaa barbaadaa jedhame. Odeeffannoo dhaddachaa keenyaan immoo manni murtii godina Jimmaa himatamtuu daa'ima ofii deesse haala suukanneessaan ajjeefteedha cimaan adabe. Amma gara bal'inaatti hanca'a. Simpooziyamiin jala bultii kabaja ayyaana irreechaa malkaa Asoosaa magaalaa Asoosaatti guyyaa kaleessaa kabajamee oole. Ayyaanichi mata duree irreechi calaqqee tokkummaa obbolummaa fi nagaati jedhuun kabajame. Gabaasa Ittaayyaa Altaayeef Iftuu Mulaatutu qindeesse. Ayyaanni irreechaa bara kana malkaa Asoosaatti marsaa arfaffaadhaaf kabajama. Jala bultii ayyaana irreechaa malkaa Asoosaatti kabajamu sababeeffachuun simpooziyamiin irreechi mallattoo tokkummaa fi obbolummaati jedhu qophaa'u kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asoosaa obbo Abdulkarim Ibrahim himan. Biyya tokkoof magaalaa tokkoof uummata tokkoo fi tokkummaadha jaalala wal gargaaranii wajjin misoomuudha. Irreechi yeroo kan kabajnu Oromoon hammataadha. Afaan miti hojjennee agarsiisuu qabna. Irreecha gaafa kabajnu irreechi jaalala gaafa jennu warra kaanis ofitti bunnee jaalala keenya itti ibsinee hojii kabajuu qabna. Itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nageenyaa fi misooma waloo naannoo Beenishaangul Gumuz Gaambeellaa fi Oromiyaa obbo Firoomsaa Solomoon ayyaana irreechaa malkaa Asoosaa yeroo kabajnu duudhaa tokkummaa fi obbolummaa itti agarsiisuu qabnaa jedhaniiru. Sirni gadaa kaleessa abbootiin keenya nu barsiisan asitti sirriitti calaqqisee mul'ateera jechuudha. Yoo argine sabab sablammiin as keessa jiraatu wanti ba'ee irreechi aadaan Oromoo aadaa kooti nuti tokko garaagarummaa tokko hin qabnu jechuun sabab sablammiin wanti bu'uusaa tokkummaa keenya jaalala keenya sirriitti hin calaqqisiisa waan ta'eef waliin tokkummaadhaan akka jiraachuu qabna. Itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa paartii badhaadhinaa damee Beenishaangul Gumuz obbo Qalbeessaa Oljirraa irreechi duudhaa tokkummaaf obbolummaa of keessaa waan qabuuf tokkummaa fi obbolummaa sabootaa ittiin mirkaneessuuf dhimma itti ba'uu qabnaa jedhan. የህዝቦችን አንድነት የህዝቦችን አብሮነት የህዝቦችን መከባበር ወንድማማችነትን የሚያጠናክር ayyaanni irreechaa tokkummaa waliin jireenyaa fi obbolummaa hawaasaa aadaa cimsuudha. Ayyaana tokkummaa keenya cimsu kana immoo gara fuulduraattis cimsaa deemuu qabna. Irreechi mallattoo tokkummaa fi jaalalaa ta'uu hirmaattonni ayyaana irreechaa malkaa Dubar himan. Godina Shawaa Kaabaatti irreechi malkaa Dubar karaa duudhaa isaa eeggateen bakka abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa argamanitti irreeffatame. Gammachiis Zawduu dabalata isaa nutti hima.
duudhaalee sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e irreechi uummanni Oromoo waaqa kadhachuu fi galata galchuuf jecha tulluu fi malkaatti ba'uun kan irreeffatudha. Oromoon arfaasaa tulluutti ba'uun rooba fi nagaa kadhata. Biraa ammoo malkaa bu'uun waaqa isaaf galata galcha. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Sulultaattis irreechi biraa malkaa dubar bakka abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa fi hayyuun gadaa Tuulamaa Naggasaa Naga'oo argamanitti sirnoota adda addaan dabalamee karaa duudhasaa eeggateen kabajameera. Sirna kabaja ayyaanichaa irratti argamuunis abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaan dhaamsa dabarsaniiru. Kadhannaan kee waaqa lafaa ga'u, kadhannaa kee waaqnaa dhaga'u, Oromoo Tuulama Salaalee, kadhannaa kee waaqnaa dhaga'u, kadhannaan kee waaqa lafa haa ga'u. Akkasumas Oromoonni Tuulamaa malkaa hedduu irratti irreeffataa jirtan milkaa. Nageenya waggaa guutuu sinii haa ta'u, guutuu nu haa deebisu. Irreechi mallattoo jaalalaa tokkummaa fi araaraa ta'uu kan himan hirmaattonni ayyaana irreechaa malkaa dubar. Irreechi malkaa dubar haala kanaan deebi'ee irreeffatamuutti gammanneerras jedhan. Irreechi anaaf tokkummaa kiyya, jaalalummaa na ibsa, araarummaa hin ibsa, oromummaa hin ibsa. Irreechi tokkummaa keenya cimsa, irreechi irree keenya. Duudhaan waggaa meeqaa waallame ba'ee bara kana wajjin waggaa sadaffaadha. Baay'ee natti tolee, baay'ee itti gammade, irreeffannee kabajnee tokkummaa keenya cimsinee baanee jirra. Irreechi anaaf tokkummaadha. Irreechi malkaa dubar baay'ee bareedaadha. Oromoon hunduu akkatti walga'ee uffannaa aadaa Oromootiin akkanatti bareedee faayamee iddoo tokkummaa kanatti walga'ee irreecha kana gabachuu isaatiif baay'een gammade gammachuu hedduun natti dhaga'ama. Irreechi anaaf iddootti eenyummaa kiyya itti ibsadhuudha. Irreechi ana dhiyaanaan kan na ibsudha. Anaaf irreechi haala addaatiin kanaan ilaaluudha. Waggaa dheeraadha irreechi kun irreeffatamaa ture. Garuu erga adda citee har'a immoo waggaa sadaffaadha baran erga irreechi kun haala bareedaa ta'een irreeffatamaa jiru jechuudha. Irreechi kun haala kanaan akka itti nufufu akka qeerroo tokkootitti gaheen baachuu qabu. Eenyumaa irreecha kana eenyuma irreechi irree kooti waan ta'eef irreecha kana barsiisee nama kamiyyuu nama irreecha kana hin beekne guyyaa isaa itti irreecha kana barsiisee irreecha kana waggaa waggaadhaan akka dhufne sitti irreeffannu. Irreecha naaf irree kooti, irreecha naaf tokkummaadha, irreecha naaf jaalala, mallattoo eenyummaati, mallattoo araaraati, mallattoo tokkummaa baay'ee desnameedha, baay'ee natti toleera. Haala gaariidhaan irreeffannee Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaanaa Wanciitti irreechi hora Wancii karaa duudhaasaa eeggateen irreeffatame. Tasfaa Suufaa nutti hima. Irreechi uummata Oromoof ayyaana guddaa fi calaqqee sirna gadaa keessaa tokko ta'ee uummatichi gamtaadhaan kan uumaa isaa ittiin galateeffatudha. Godina Shawaa Kibba Lixaanaa Wancii ganda Aroo Wanciitti bakka abbaan malkaa abbootiin gadaa haadholiin siiqqee akkasumas uummanni aanaalee godina Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Walisoo huccuu aadaatiin faayamanii argamanitti haala adda ta'een irreeffatamee jira. Aadaa waggoottan dheeraaf badeetu nuuf galee irreecha kanarratti argamuun keenya guddaa nu gammachiisee jira dubbatu manguddoonnii fi dargaggoonni OBN dubbise. Irree yoo jennu Oromoo wal qabatee yeroo dhufe jedhu irree isaa agarsiisa. Tokkummaa isaati ibsa. Jaalala ibsa. Jibbaan malkaan bu'an, gumuudhaan malkaan bu'an. Malkaa yeroo dhaqan qulqullaa'anii dhaqu. Yeroo immoo dhufanii gammachuudhaan wal simatu. Gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa jira. Horri kun hora waggaa 60 nu jalaa cufamee ture. Har'a immoo waggaa 60tti iddoo isaatti nu deebi'ee. Keessayyuu immoo irreechi haroo Wancii wanti adda isa taasisu bakki isaatu uumaan uumama kanaayyuu adda godheetu uume kun arguunuyyuu hojii waaqaa maal akka fakkaatu dhalli namaa irraa jeffata hin galateeffata. Kanaafuu irreechi kun iddootti deebi'ee barana haala miidhagaa bareeda kanaan ennaa raawwatamu. Kan nama gammachiisu bakka kana akka lafa seenaatti tallaalaa jechuudha. Hedduun natti tole, hedduun immoo ajaa'ibsiifadha. Haaluma teessuma lafaa kana irreedha. Iddoo irreecha kana irree hedduu namatti tola, hedduun ajaa'ibsiifadha. Kana boodallee waan hafnu miti jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa manguddoo umurii irraa ganii fi waggoottan dheeraadhaaf yeroo irreechi addaan citutti illee manguddoo maatii isaanii waliin irreeffataa turan ta'uu himuudhaan bakka irreechaatti waa hedduutu baratamaa dhufa. Gaafa fataa beergi fi wanjala nyaamaqaan jirre kanaan bule dambi abbaa Oromootiin bule uummanni ilmachitti guddifatu ilmachitti kaadu niitii achitti fuudhu lafa achitti bitu farda achitti bitu manguddoon barsiisaa ta'uusaati dargaggeessi immoo barataa ta'uusaati. Irreecha hora Wancii kan adda taasisu bakka uumamaa adda ta'e qabaachuu ishiiti. Irreechi tokkummaa jaalalaa fi nageenya kan labsuudha dubbatu. Mootummaan gaaratti nagaa ta'u uummanni dagaratti nagaa ta'u nagaan jiraannaan kan qaqqabne yaa waaqni nagaa nuu kennu. Burqaan nu jalaa hin gudhin tulluun nu jalaa hin jigin kan bahe nagaa naa galu dorrobaa naa dhalu dhaltii naa of galu kan naa yaa gammadu nagaan isin haa galchu kan baatan kee nagaatti isin haa galchu.
Oduu biraatiin jiraattonni godina Wallagga Bahaa Bonayyaa Boshee caasaa haaraa gandaa tajaajila kennaaf jiran waliin ta'uun hojiilee misoomaa fi nageenyaa naannoo isaanii mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu himan. Aanichatti kenna tajaajilaa caasaan gandaa haaraan hawaasaaf kennaa jiru koreen hordofii fi deeggarsaa naannoof godinaa daawwatan. Warraaqaa Yoosef. Qonnaan bultoonni aanaa Bonayyaa Boshee ganda Bonayyaa Sooskoo fi ganda Jawwis erga caasaan gandaa haaraan gurmaa'ee qe'ee isaaniitti gadi bu'ee tajaajila kennuu fi eegalee as yeroo gabaabaa keessatti dhimma isaanii xumuratanii gara hojii misooma isaaniitti deebi'aa jiraachuudha kan himani. Durii marmaarsa qabaa, deddeebii qabaa, beellama dhedheeressuun kun jira. Yeroo ammaa kanatti haala gaariidhaan fayyadamaadha kan jirru. Tajaajilamaan yeroon hin gubatiin otoo isaatiin qisaasain itti fayyadamaa jirra. Dur deddeebiidhaan iyyuu baay'ee rakkanna. Deddeebiinee iyyuu hin argannu. Taa'anii nuun erganii waajjiratti hin argannu. Yoo waan dhimma keenya dafnee hin eeggannu. Wanta xinnoo nama mudatetti ji'a 3-4 joorra. Hawwaggaa jooru iyyuu jira. Amma immoo hiika nu godhate jennee itti gammanneerra. Waanuma dhaqeefsana iyyuu galmaan gaachuu waan hin dandeenye jira. Dhukkubsataan jira. Jaarsoliin dadhabaan jira. Waan barbaanne itti bannee waan barbaanne ooluudhaaf gammannee fudhanneerra jira. Haalli nu mijaa'ee sa'aatii tokko yookaan dhaabbachuu hin dandeenye gara hojii keenyaatti deebinaa hojii keenyaafis gaarummaa godhatee jechuudha. Caasaaleen ganda haaraan gurmaa'anii hawaasa tajaajilaa jiranis nageenya waaraa mirkanaa'aa jiruun gandatti ramadaman keessa oolanii bulanii rakkoo bulchiinsa gaarii hawaasni qabu furuudhaaf kutannoodhaan hojjechaa jiraachuu himani. Rakkoo nageenyaa jiru, rakkoo misoomaa jiru, komiiwwan fi rakkoo bulchiinsa gaarii jiru sirriitti qorannee adda baafnee hawaasa keenyaaf sagantaa idilee gandatti diriirsuudhaan rakkoowwan bulchiinsa gaarii jiran hiikaadha kan jiru. Caasaan ganda haaraan gandoota baadiyyaa fi ganda magaalaa aanichi qabu hundaa keessatti gurmaa'ee tajaajila eegaluun isaa rakkoo kenna tajaajilaa hawaasni aanichaa kanaan dura qabu kan furaa jiru akka ta'e bulchaa itti aanaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Bonayyaa Boshee obbo Lammeessaa Qumbee kan himani. Ganda baadiyyaa 9 irratti dhaabbiidhaan achi ta'anii kan isaan hojjetan jiraata. Ganda 3 irratti immoo sochiidhaan kilaaster ta'anii gandoota keelloo keessatti iddootti caasaa nageenyaa fi humna waloo wajjin ta'anii tajaajila hawaasaa kennaa jiru. Hojii uummata ijaaruu, hojii diina qulqulleessuu, hojii uummata ijaaruu irratti hojjetamaa jira jechaadha. Bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Haggaarii Nagaraa dheebuu tajaajila hawaasni barbaadu itti dhiheenyaan deebisuudhaaf gandoota aanaalee godinichaa hundaa keessatti caasaan gandaa haaraadhaan gurmaa'ee kutannoodhaan hojjechaa jiru gaaffii hawaasaa bu'uurarraatii kan furaa jiru akka ta'e himani. Tajaajila uummanni argatu itti siqeenyaan kennuudhaan rakkoo bulchiinsa gaarii sadarkaan hiikuun deddeebii hambisuun achumatti hawaasi keenya rakkoo isaa qeessaatti akka inni hiikkatu gochuun akkuma jirutti ta'e carraa misoomaa inni qabu addaan baasaniis hojii qabatamaa keessa galchuun murtoo mootummaan fudhate kan irratti uummanni sadarkaan gammachuu isaa ibsaa akka jiru akka waliigalaatti kaasuudhaaf. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti sadarkaa hoogganaa biirootti itti gaafatamaan biiroolee obbo Hussein Fayyisoo caasaan gandaa aanaalee godina Wallagga Bahaa keessatti gurmaa'ee tajaajila hawaasaaf kennuu eegale arguu isaaniitti gammadoo ta'uu himuun komiiwwan kanaan dura hin hiikamu jedhamee tures hiikuudhaan rakkoon bulchiinsa gaarii furamuu eegaleera jedhani. Komiiwwan kanaan dura hiikkachuu hin danda'amu jedhamee rakkoo lafaatiin namni ol dhabaa ture sun amma hiikkachuu jalqabeera. Gandi kun yoo ilaallu rakkoo nageenyaa san keessaa bahee haga humna haaraa dhufe kun hojiiwwan guddaa hojjetaara. Dhaabbileen fayyaa mootummaa anniisaa haaromfamaatti fayyadamanii humna ibsaarraa tajaajilamaa akka ta'aniif piroojeektiin yaalii yeroo jalqabaaf ifoome. Piroojeektiin kun qindoomina ministeera fayyaa UNICEF fi qindoomina talaallii idil addunyaatiin hojiinsaa kan eegale ta'uun ibsameera. Muktaraji. Projektiin kun dhaabbilee fayyaa mootummaa 300 fayyadamaa kan taasisu yoo ta'u deeggarsa ministeera fayyaa UNICEF fi dhaabbata qindoomina talaallii idil addunyaa irraa argamuun ijaarama. Bakka bu'aan ministeera fayyaa Dr. Alamaayyoo Hundumaa projektiin kun du'aatii daa'immanii xiqqeessuu fi tajaajila yaala fayyaa haadholii qulqulluu kennuuf kan tajaajiludha jedhan. ጤና ተቋማትን በሶላር ኢነርጂ ኤሌክትሪክ እንዲያገኙ ማድረግ ብቻ አይደለም ዓላማው። Kaayyoon isaa dhaabbileen fayyaa humna ibsaa akka argatan gochuu qofaami. Tajaajilli fayyaa qulqulluu fi haqa qabeessa hunda bira akka ga'uuf haadholiin mana yaalatti akka da'anii fi du'aatiin daa'immaniitis akka hir'atuuf hojjetamaa jira. Itoophiyaatti ogeessa olaanaan dhaabbata qindoomina talaallii idil addunyaa Taabaanii Maappoosaa piroojeektii kana galmaan ga'uuf doolaarri miliyoona 7.5 ramadamee hojjetamaa jiraachuu himan. We provide the resources 7.5 million. Itoophiyaadhaaf maallaqa doolaara miliyoona 7.5 ramaduun cinatti meeshaalee qilleensi akka qabbanaa'u taasisu ijaarsisuus ni dabalata. Dhaabbatichi talaalliiwwan dhukkuboota ittisuuf gargaaru
gargaaran dhiyeessuu irrattis Itoophiyaa waliin kan hojjetu ta'a. Bakka bu'aan UNICEF Dr. Daani'el Geeremaa immoo piroojeektii kana milkeessuudhaaf dhimmamtoonni hundi qindoominaan hojjechuu akka qabaatan gaafatanii jiru. We accelerate the implementation. Raawwii keenya ni saffisiifna. Meeshaaleen tajaajilaaf oolan humna ifaa argatanii tajaajila barbaadamu akka kennaniif ni hojjenna. Mootummaa dabalatee dhimmamtoonni hundi qooda isaanii akka baataniif nan ga'a. Kun immoo fayyaa daa'imman dhalatanii fi haadholii ni cimsa jennee waan amannuuf. OBN irraa oduu isaa tokkotti caqasaa kan jirtan dhaggeeffattoota keenya mammooduu maddeen irraa qindeeffannetti darba. Hanqinni midhaan nyaataa lammiilee kaaba baha Naajeeriyaa mudate fala hatattamaa barbaadaa jedhame. Lammiilee Afrikaa beelaaf saaxilaman baraaruuf hunduu tumsuu akka qabu sagantaa nyaataa addunyaa gaafateera. Gabaasa maddeen garaagaraa jireenya tarreessaatu qindeesse. Sababa balaa uumamaa fi rakkoo namtolcheetiin lammiileen biyyoota Afrikaa hedduun nagaa fi tasgabbii dhabanii qe'ee isaanii ta'anii oomishatanii makarachuu waan hin dandeenyeef beelaaf saaxilamaniiru. Gatiin nyaataa qaala'uu, wallabdee fi jijjiiramni qilleensaa biyyoota Afrikaa hedduun midhaan nyaatan akka of hin dandeenyeef kan danqan yoo ta'u, Afrikaa keessatti abbootii warraa miliyoona 100 fi miliyoona 50 ol maatii isaanii waliin hanqina midhaan nyaataaf saaxilamaniiru. Yeroo ammaas lammiileen biyyoota Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Soomaaliyaa akkasumas immoo hawaasni Afrikaa miliyoonaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaa akka jiran himamam. Dhimmi hanqina midhaan nyaataa lammiilee Afrikaa mudate kun ammoo waggoota kurnan darban ajandaa miidiyaalee ta'anii hawaasa addunyaaf gabaafamaa turanis falli fooyyee qabuun kennamin tureera. Wallabdeen Yuukireen keessatti hammaataa dhufe ammoo qaala'insi jireenyaa guutuu addunyaatti akka hammaatu gochuudhaan lammiileen hanqina midhaan nyaataa qaban deeggarsa gahaa akka hin arganneef dhiibbaa gochuu xiinxaltoonni himu. Hanqina midhaan nyaataa mudate kanaan abbootii warraa hedduun rakkoof saaxilamanii ijoollee isaanii mana barnootaa irraa hambisuun maallaqa akka argamsiisaniif gochaa jiru. Namoonni beela baqaa fi qe'ee isaanii gallakkisanii deemanis maanguddoota karaa dheeraa deemuu hin dandeenye namoota jaallatan mana keessatti dhiisanii deemuuf dirqamuun isaanis dubbii garaa nama nyaatu jechuudhaan gabaasni kun ibseera. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jedhutti Afrikaa keessatti namoonni miliyoona 46 ta'an weerara COVID-19 booda hanqina midhaan nyaataaf saaxilamuun lakkoofsa namoota deeggarsa nyaataa barbaadanii dabaleera. Kuni ammoo ardiilee addunyaa kamiyyuu caalaa Afrikaatti lakkoofsa namoota beelaaf saaxilamanii dabaleera. Sababoonni biroon beela ammeessanis gogiinsa gaanfa Afrikaatti mudachaa jiruu fi hoomaan hawaannisaa midhaan balleessu jiruuf jireenya lammiilee miidhaaf saaxilaa akka jiru himama. Yeroo dhiyoo kana ammoo gareen hidhatanii nageenya hawaasaa booressan lammiileen oomishatanii akka hin fayyadamne gochuudhaan beelli akka hammaatuuf sababa guddaa tahaa jiraachuu Afrikaa Niwus gabaaseera. Sababa rakkoo nageenyaatiin kaaba baha Naayijeeriyaa keessatti hanqinni midhaan nyaataa hammaachaa jiras jedhameera. Rakkoo nageenyaa gareen Booko Haram barootaaf naannichatti raawwataa tureen lammiilee hedduun beelaaf saaxilamuun hedduunis qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Hojjettoonni gargaarsaas sodaa nageenyaatiin lammiilee miidhaaf saaxilaman deeggaruuf danqamuun isaanii ammoo miidhaa ga'uu hammeesseera jedhama. Sagantaa nyaataa addunyaatti gareen gargaarsaa namoota rakkoo nageenyaan buqqa'aniif nyaataa fi meeshaalee bu'uuraa deeggaraa jiraatanis ammallee taanaan lammiileen hedduun naannoo gammoojjii ho'aa keessa jiranii fi bakka deemanii gargaaruuf rakkisaa ta'e keessatti argaman deeggarsa dhabanii jiruu yaaddessaa keessa akka jiran himama. Sababa jeequmsa gara jabeenyaa Booko Haram kanaanis Naayijeeriyaa keessatti hanga yoonaatti namoonni 35,000 yoo du'an namoonni miliyoona 2,100 ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhama. Daayiriktarri olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa Sindi Maakeen daawwannaa Naayijeeriyaatti godhaniini lammiilee beelaaf saaxilaman kanneen akkaataa gargaaruun danda'amu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'ataniiru. Rakkoolee jijjiirama qilleensaa fi wal waraansaatiin hanqina midhaan nyaataa mudachaa jirutti fala barbaaduun hojii yeroon itti hin kennamne ta'uun ibsameera. Qooda fudhattoota hunda hirmaachisuun nageenya buusuu, oomishtummaa dabaluu fi kunuunsa qabeenya uumamaa irratti kutannoo fi ariitiin hojjechuun barbaachisaa ta'uunis ibsameera. Gara odeeffannoowwan keenya ganama kanaaf qindeeffannetti gaafa dabarru dhaddachaan manni murtii godina Jimmaa himatamtuu daa'ima ofii deesse haala suukanneessaan ajjeeste dhaacimaa waggaa 10 adabe. Muktaar Siraashtu odeeffannoo kana qindeesse.
Himatamtuun aadde Muslimaa Muhammad jedhamtu jiraattuu godina Jimmaa aanaa Sokorruu ganda Abbaltii yoo taatu ammaan dura mana ijaarrachuun ijoollee lama horattus waldhabdee jidduu isaaniitti mudateen gaa'elli isaanii diigamee ture. Aadde Muslimaan daa'imman lamaan dursa godhatte haala rakkisaa keessatti guddisaa osoo jirtu gaa'ela malee ilma sadaffaa nama biroo irraa ulfooftee turte. Kunis cittoo irratti fantoo akka jedhamu san isheetti ta'e. Daa'imman lamaan dura dhalatan haala rakkisaa keessatti guddisaa kan jirtu aadde Muslimaan kan garatti ishee hafees ji'oota lakkaawwachuun guyyaan dhalootaa isaa gennan waxabajjii 19 bara 2016 halkan keessa naannawa sa'aatii 8 gara addunyaa haarawaatti makame. Aadde Muslimaan daa'ima ji'oota 9 garatti baatte halkan waarii kophaa ishee of kolte kana guddisuudhaaf hin karoorfanne. Haala rakkisaa ofii ishee fi ilmaan ishee keessa jiran yaadachuudhaan akkasuma abbaa malee daa'ima godhachuu isheef safuu hawaasaa sodaatte daa'ima dhiiraa nagaan halkan waarii of kolte battaluma deessetti nuti ajjeesuun sodaa uumaa malee nama jalaa dhoksuudhaaf mana duubatti gatte. Aadde Muslimaan dukkana da'eeffachuudhaan dhala ishee irratti yakka raawwattus dhugaan daa'ima isheetti iyyuudhaan hawaasni naannichaa daa'ima du'a badetti gatame arguun poolisoota aanichaatiif eeruu kennuudhaan to'annoo seeraa jala oolfamte. Abbaan alangaa godina Jimmaas qaamolee nageenyaa aanaa Sokorruu fi godinichaa waliin dhimmicha qulqulleeffachuun bu'uura seera yakkaa keewwata 539 tokko'a bara 1996 ba'e jalatti himata irratti bane. Himatamtuun himata abbaa alangaan irratti dhiyaate waakkachuun daa'ima koo hin ajjeefne da'ee guddisuu waan hin dandeenyeef namni biroo haa fudhatuuf gate jechuun waakkattus manni murtichaa ragaa namootaa fi mana yaalaa irraa dhiyaate irra dhaabbachuudhaan himatamtuun haala suukaleessaa ta'een daa'ima ofii ishee deesse ajjeesuun bu'uura seera yakkaa keewwata 549 muraasa 1 darbuu ishee mirkaneessuudhaan dhaddacha onkololeessa 2 bara 2017 ooleen himatamtuu irratti murtiidhaa waggaa 10 murteesseera. Ragoonni abbaa alangaa namoonni 3 dhugaa dubbachuuf kakatanii jecha ragummaa isaanii kennaniiru. Jecha kennan kanaanis gaafa guyyaa 20/10/2016 daa'imni du'aan feessaalaan maramee kan argame ta'uu, mormi daa'ima kanaa quncee kan ofirraa qabu ta'uu, himatamtuun dhiigni waan irratti argameef shakkiidhaan qabamtee waajjira poolisiitti jecha yoo kennitu daa'ima kana deessee kaatee ajjeeftee kan gatte ta'uu jecha kennuu ishii ragaa bahaniiru. Ragaan mana yaalaa giddugala fayyaa yuunivarsiitii Jimmaa irraa dhiyaate sababiin du'aatii daa'imichaa sababa hudhamee harganuu dadhabeef ta'uu kan ibsudha. Manni murtii kunis himannaa dhiyaate jecha amantaa fo'akkee himatamtuu fi ragaa abbaa alangaa kan namaa fi mana yaalaa irraa dhiyaate waliin galmee yoo qoratu ragaan dhiyaate himatamtuun daa'ima deessee kan ajjeefte ta'uu mirkaneessanii jiru. Himatamtuun daa'ima deessee ajjeesuu isheetiif adabbiin ishee ni barsiisa. Namoota biroo gocha kana fakkaatu raawwachuu danda'an ni akeekkachiisa jedhamee itti amaname. Seera yakkaa keewwata 540 fi seera adeemsa falmii yakkaa keewwata 149 muraashan jalatti guyyaa harki ishii dhimma kanaaf qabame irraa kaasee kan herreegamu hidhaa cimaa waggaa 10tiin akka adabamtu sagalee guutuudhaan murteessineerra. Abbaan alangaa godina Jimmaa Sisaay Walda Gabreel manni murtichaa himatamtuun gara jabummaan daa'ima ofii ishee deesse ajjeessee gatuu ishee yaada adabbii cimsu ta'uu fi himatamtuun abbaa malee daa'imman biroo guddisaa jiraachuu fi abbaa malee daa'ima godhachuu ishee safuu hawaasaa sodaattee yakkicha kan raawwatte ta'uu adabbiin isheef akka salphatu iyyata dhiyeeffatte yaada keessa galchuun murtee barsiisaa kenneera jedhan. Yaada adabbii salphisuu himatamtuun kanaan dura yakka kan hin raawwanne ta'uu ishee fi akkasumas immoo safuu hawaasaa mucaa kana gaa'ilaan ala da'uu ishee hawaasa keessatti wantoonni akkanaa aadaanuma naannoo kanaatiin iyyuu waan saalfachiisaa waan ta'eef safuu kana fudhateef bu'uura keewwata 540 jalatti hidhaa waggaa 5 hanga 20tti kan adabsiisudha. Kana keessatti adabbii isheedhaa barsiisuu danda'u jedhee adabbii cimaa waggaa 10 kennuunsaa gama keenyaatiin sirriidhaa hin deeggarra. Hawaasni yakkoota akkasii qaamolee dhimmi ilaallatuuf eeruu kennuun yakkamtoota saaxiluun seeratti akka dhiyaatan tumsa taasisuu akka qabus dhaamaniiru. Hawaasnis gara fuulduraa dhimmoota akkanaa innaa uumamee jiru eeruu poolisii abbaa alangaatti kennuu qaba. Uummannis immoo naannoo keenya keessatti dhimmoonni kun akka hin uumamneef eeruu ba'uun ragaa ta'uun olaantummaa seeraa mirkanaa'uu qaba. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma
ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira. Yoo nageenni hin jiraatin hin jiru, hin horadhaan hin jiru, hin qotadhaan hin jiru, hin bocadhaan hin jiru, ilma barsiifadhaan hin jiru. Nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru, misoomni hin jiru. Nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan. Nagaha namaa hayyuu jirutu eega, wayyuu jirutu eega, abbaa amantiitu eega, abbaa gadaatu eega, abbaa bokkuutu eega, qeerrotu eega, qeerrittitu eega, haadha siinqeetu eega. Akkanatti eegama nageenni kalee